waraana ammayyaawaa keessatti inni hunda caalaa sodaatamu diina ijaan mul'atuu fi wacaana fi achi fi osoo hin taane diina akka hafuuraa sagalee malee socho'ee dhoksaatti madaallii waraanaa qajeelchuudhaan har'a caamsaa 21 2026 addunyaan sagalee namicha kanaa isa waggootaaf ija addunyaarraa dhokatee waraana gaaddisa duubaa hoogganaa ture dhageessi. Namichi kun ajajaa humna Qudus kan Eegdota Warraaqsa Iraan Jeneraal Ismaa'iil Qaaniidha. Ismaa'iil Qaaniin maal dubbate? Maaliif jeneraalli kun addunyaa dhiyaa biratti sodaatamaa? Iccitii isaa bal'inaan qabannee jirra. Xiyyaarri addaa tokko magaalaa Islaamabaad irraa ka'ee Teeraaniin yeroo qubatu keessummaan achi keessaa bu'ee dippiloomaasii uffata suufii uffate osoo hin taane jeneraalaa uffata waraanaa uffatee fi dhiibbaa humna niwukileeraa dugda duubaa qabudha. Innis haafizaa quraanaa Ajajaa Olaanaa Waraana Paakistaan Jeneraal Aasiim Muniiridha. Jeneraal Aasiim Muniir gara Teeraan kan dhufe harka duwwaa osoo hin taane jeneraalichi ergaa Tarsiimowaa baay'ee ulfaataa fi murteessaa qabatee dhufe. Ergaa inni qabatee dhufe bal'inaan isin dhageessisna. Pireezidaantiin Koriyaa Kibbaa Lii Jaayimiyong dhugaa dhooftuu fi sodaachisaa tokko addunyaatti labse. Muummichi ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyahuun yoo miila isaa dachee Si'uul irraa ka'ee battalumatti to'annoo seeraa jala oolaa ni hidhama. Biyyi michuu Ameerikaa taate kun maaliif haala kanaan Netanyahu diinoomfatte? Israa'el addunyaa guutuurratti sadarkaa kanatti akkamiin jibbamte? Yoo gaxumuraatti nu faana turtan iccitii isaa bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa shama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatina. Gaxumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Farsum iccitii biraam kan diinota ishee cabsuu fi madaallii addunyaa raasu tokko ifa baasee jirti. Waraana ammayyaawaa keessatti diinni inni hunda caalaa sodaatamu diina ijaan mul'atuu fi wacaan fi achi fi osoo hin taane diina akka hafuuraa sagalee malee socho'ee dhoksaatti madaallii waraanaa qajeelchuudha. Har'a addunyaan sagalee namicha kanaa isa waggootaaf ija addunyaa duraa dhokatee waraana gaaddisa duubaan hoogganaa ture dhageesse. Namichi kun ajajaa humna Qudus kan Eegdota Warraaqsa Iraan Jeneraal Ismaa'iil Qaaniidha. Meeta baaxiin sammuu shiraa basaasummaa fi ho'iinsa dippiloomaasii namicha kun labsee haa ilaallu. Jalqaba irratti Ismaa'iil Qaaniin eenyu? Maaliif addunyaan dhiyaa isa sodaatti? Bara 2020 yeroo Ameerikaan Jeneraal Qaasim Suleymaanii ajjeessu Tiraamp mataa boofaa kunniirraa humni Qudusii guutummaatti diigameera jechuun dhaadatee ture. Suleymaaniin nama kaameraa jaallatu dirree waraanaa irratti loltoota waliin suuraa ka'uu fi beekamaa ture. Garuu yeroo Qaaniin bakka isaa bu'u Tarsiimoon kun guutummaatti jijjiirame. Esmail Qaaniin namicha callisaa ija miidiyaarraa baqatuu fi kaameraa dura hin dhaabbannedha. Mosaad Israa'elii fi CIA'n Ameerikaa waggoota 6 isaa adamsuuf ija isaanii bobbaasanis bakka inni buufatuu fi tarkaanfii isaa isa itti aanu tilmaamu guutummaatti dadhabanii jiru. Hafuura masaraa White House fi Tel Aviv hirriba dhorkuudha. Sababoota nageenyaa xaxamaa fi tooftaa waraanaatiif jecha Ismaa'iil Qaaniin ija uummataarraa guutummaatti dhabamee ture. Garuu har'a yeroo Peentaagoon Iraaniin waraanaan laamsheessineerra jettu Ismaa'iil Qaaniin dachee jalaa ba'ee afaan qawwee osoo hin taane qaqawwee jechoota kanneen misaayila caalaa onnee dhiyaa dhiigsan addunyaatti dubbatee jira. Mee ergaa inni dabarse kanaam gadi fageenyaan haa xiinxallu. Ismaa'iil Qaaniin ibsa isaa keessatti seena-qabeessa tokko fayyadamee doonii cichoominaa kana jechuun humnoota adiddaa kanneen akka Huusii Yaman, Hizbollaa Liibaanos, finciltoota Iraaqii fi hidhattoota Falastiin warra bidiruu xiqqoorraa kaanii doonii waraanaa Ameerikaa doolaara biliyoona 12 gara Virgiiniyaatti ari'an sanaa kan bakka bu'udha. Ismaa'iil Qaaniin dooniin cichoominaa keenyaa gidaara sobaa fi fakkeessummaa addunyaa dhiyaa guutummaatti dhoosee dhiigee jira jedha. Kuni dhugaa baay'ee dhooftuudha. Waggoota dhibbaaf Ameerikaa fi Awurooppaan ofii isaanii akka eegdota mirga namoomaa, dimokiraasii fi qaroominaatti addunyaatti of gurguraa turan. Garuu waraana darbee kana keessatti yeroo Israa'elii fi Ameerikaan daa'imman dubartootaa fi uummata nagaa irratti boombii roobsan uffanni sobaa kun guutummaatti irraa mulqame. Ismaa'iil Qaaniin warri dhiyaa kanaan booda qaroomina sobaatiin addunyaa gowwoomsuu hin danda'an. Waraanni kun fuula bineensummaa ziyoonotaa qullaa dhaabee addunyaatti agarsiisee jira jedha. Dhugumatti har'a daandiiwwan addunyaa yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa akka Koolombiyaa fi Harvard irraa kaasee hanga Awurooppaatti uummanni dhiyaa Israa'el daa'imman kan dugugdudha jechuun iyyaa jira. Injifannoo dippiloomaasii fi xiinsammuu isa dhumaati.
Garuu gaaffii inni guddaan maaliif Ismaa'eel Qaaniin yeroo ammaa kana yeroo mariin dhukaasa dhaabuu Islaamabaad keessatti deemaa jiru kana filate asbii iccitiin waraanaa asitti dhufa. Jeneraalonni Peentaagoon fi Netanyahuun waraana kanaan hoogganoota Iraan ajjeesneerra madaallii isaanii cabsineerra jechuun of jajjabeessaa turan. Tiraamp Iraan amma harka kennuuf qarqararra jirti jechuun ololaa ture. Ismaa'eel Qaaniin yeroo kana as ba'uun isaa ergaa lafee cabsu tokko dabarsa. Nuti hin diigamne sammuun waraana kana qindeessi ammayyuu lubbuun jira isin hordofaa jira tarkaanfii taanuufis qophii xumureera. Akkuma beekamu waraanni ammayyaawaa sadarkaa sadii qaba. Tokkoffaan waraana wal rukutuu, lammaffaan madaa ofii dhoksanii kan diinaa mul'isu, sadaffaanii fi inni xumuraa immoo waraana lafee cabsuudha. Sadarkaa sadaffaa kana keessatti nama yeroo dheeraaf dhiiga dhangalaasee dandamachuu danda'utu mo'ata. Ismaa'eel Qaaniin waraanni kun amma sadarkaa lafee cabsuu keessaa seeneera yeroo jedhu warri dhiyaa dinagdee isaanii fixatanii kuusaa misaa'ila isaanii hubanii yeroo laamsha'an Iraan garuu ammayyuu doonii cichoominaa isheetiin madaallii addunyaa to'achaa jiraachuu ishee ibsuudha. Seenaa keessatti faarsonni taphataa cheezii siyaasaa qalbeeffatoo ta'uun beekamu. Saddam Hussein waraana guyyaa 3 xumura jedhee waggaa 8 yeroo kasaaru Iraan obsaan of duuba isa deebifte. Har'a Tiraamp waraana 7 xumura yeroo jedhu Ismaa'eel Qaaniin golgaa duubaa koflaa diroonotaa fi misaa'ilota lafa jalatti baay'inaan oomisha ulaa Hormuz cufsiisee addunyaa dinagdeedhaan hudhaa jira. Walumaa galatti mul'achuun Jeneraal Ismaa'iil Qaa'anii har'aa kun waca miidiyaa qofa osoo hin taane labsii injifannoo xiinsammuu fi siyaasaatiin. Israa'el isheen waggootaaf basaasummaa isheetiin addunyaa sodaachiftu namicha ija ishee jala taa'ee doonii cichoominaa hoogganuu kana argachuu dadhabdee jirti. Har'a Kamisa Caamsaa 21 2026 miidiyaan beekamaan Ameerikaa CNN iccitii basaasummaa isa dhumaa saaxiluun uffata sobaa Tiraamp guutummaatti cicciree jira. Abbileen basaasummaa Ameerikaa harka lafa jalaan Peentaagoonii fi hooggantoota Waashingten keessa jiraniif gabaasaa onnee raasu tokko dhiyeessan. Gabaasichi akkas jedha. Iraan yeroo ammaa kana wiirtuuwwan misaa'ila lafa jalaa ishee keessaa harki caalaan nama sadaffaa guutummaatti to'attee hojiitti deebiftee jirti. Kana xiinxalaa Tiraamp fi ajajoonni isaa raayyaa ittisaa Iraan daaraa gooneerra misaa'illi isaanii bittinnaa'ee dhumateera jechuun uummata Ameerikaa gowwoomsaa turan. Garuu dhugaan lafa jiru kan agarsiisu tokko saffisaa haaromsaadha. Basaasonni Ameerikaa Iraan kuusaa ishee deebistee ijaaruuf waggoota ishee fudhataa jedhanii turan. Garuu har'a dhukaasa dhaabuu 7 qofa keessatti Iraan oomisha diroonotaa of ajjeesoo guutummaatti eegaltee jirti. Qondaalee tokko jedhetti Iraanonni gabatee yeroo basaasummaan keenya kaa'e hundaa cabsanii jiru. Isaan ji'a 6 keessatti guutummaatti bakka duraatti deebi'uu danda'u. Lammaffaan kasaaraa xiqqaa. Ameerikaan warshaalee waraanaa Iraan 90 barbadeessineera jetti. Garuu basaasummaan Ameerikaa dhugaa kana fashaleesse. Misaalonni baalaastikii fi diroononni Iraan harki walakkaan guutummaatti nagaadha. Misaalonni kruuzii farra doonii warri hulaa Hormuz to'atan ammoo ammayyuu guutummaatti hojjechaa jiru. Dooniiwwan waraana Ameerikaa warra bishaan sanarra jiraniif iyyoo du'aati. Mudannoon kun Ameerikaadhaaf salphina xiinsammuu isa dhumaati. Tiraamp waraana dheekkamsa seenaa jedhee lola labsee har'a dhukaasa dhaabuu kana dheeressuuf dirqamee jira. Sababiin isaa yoo waraana haaraa banee Ameerikaan meeshaa ittiin loltu dhabdeetti. Iraan ammoo misaa'ila lafa jalaa dachee Ameerikaa fi Israa'elitti roobsuuf qophiidha. Iraan akkamitti akka saffisaan deebitee dammaqxee iccitiin isaa sadeen sibiilaa Chaayinaa, Raashiyaa fi Iraan keessa jira. Akka gabaasni kun saaxileetti Chaayinaan oggoraa Ameerikaa hunda cabsitee caccabaa maayikiroochiippii fi meeshaalee waraanaa gara Iraanitti dhangalaasaa jirti. Raashiyaan ammoo basaasummaa fi teekinooloojii gargaarti. Netanyahuun muummichi ministeera Israa'el aariidhaan Chaayinaatu Iraaniif meeshaa misaa'ilaa dhiyeessaa jira jechuun iyyatus Chaayinaan kolfitee kuni sobaadha jetti. Kan jiru garuu Chaayinaa fi Raashiyaan Iraaniin akka gaachana baatti fayyadamanii dhiiga Ameerikaa xuuxaa jiru. Mariin nagaa inni magaalaa Islaamabaad keessatti eegalamee ture dhiibbaa fi ofsolummaa Ameerikaatiin gufatee osoo uummanni addunyaa dhiphachaa jiru irra tarkaanfii seena-qabeessii fi madaallii waraanaa garagalchuu fudhatamee jira. Xiyyaarri addaa tokko magaalaa Islaamabaad irraa ka'ee Teeraaniin yeroo qubatu keessummaan achi keessaa bu'ee dippiloomatii uffata suufii uffate osoo hin taane jeneraalaa uffata waraanaa uffatee fi dhiibbaa humna niwukileeraa dugda duubaa qabudha. Innis Ajajaa Olaanaa Waraana Paakistaan Jeneraal Aasiim Muniiridha. Mee tapha siyaasaa kana bal'inaan haa ilaallu. Waraana ammayyaawaa keessatti yoo jeneraalli waraanaa tokko waraqaa dippiloomaasii baatee biyya biraa deemu ergaan sun nagaa fi jaalala qofa osoo hin taane sodaa madaallii humnaa fi akeekkachiisa dhumaa of keessaa qaba. Jeneraal Aasiim Muniir gara Teeraan kan dhufe harka duwwaa miti. Miseensi koree nageenyaa biyyaalessaa paarlaamaa Iraan Esmail Qaa'anii saaxileetti jeneraalichi ergaa Tarsiimowaa baay'ee ulfaataa fi murteessaa qabatee dhufe.
Ergaan kun eessaa dhufee shakkii tokko malee. Ergaan kun madaallii Waashingtan Islaamabaad keessatti tolfame xumura waraanaa kanaa murteessuuf kan dhiyaatedha. Iccitii fi xiinsammuu ergaa kanaa qorannu. Ameerikaan waraana dheekkamsa seenaa jechuun Iraanin dhabamsiisuuf jecha kasaaraa teekinooloojii fi diinagdee dhandhamtee jirti. Misaa'ilota ishee fixattee dooniiwwan ishee madaanii gara Virgiiniyaatti yeroo deebi'an Tiraamp Islaamabaaditti marii nagaaf jilbeenfachuu filate. Garuu mariin sunis milkaa'uu dhabe. Iraan nuukilaara keenyaa fi misaa'ila keenya irratti hin mari'annu jechuun xiinxala mariirraa diddaa ishee dhageessifte. Tiraamp dhiphatee madaallii waraanaa isaa fiduu dadhabe. Amma filannoo dhumaa tokko fayyadame. Innis riqicha Paakistaan. Maaliif Paakistaan filatamte? Iccitiin isaa baay'ee xaxamaa yoo ta'u, Paakistaan addunyaa Islaamaa keessaa biyya tokkitti humna nuukileeraa qabdudha. Jeneraal Aasiim Muniir ajajaa waraanaa biyya akkasiiti. Yeroo inni gara Teheraan deemu jeneraalota Eegdota Warraaqsa Iraan wajjin afaan dippiloomaasiin osoo hin taane afaan waraanaatiin mari'ata. Ameerikaan waan tokko hubattee jirti. Namoonni siyaasaa fi dippiloomaatonni keenya Iraanin amansiisuu hin danda'an. Tarii jeneraalli biyya humna nuukileeraa qabdu tokko sodaa madaallii waraanaa fi faayidaa waliin ibsee waliigaltee kana lafa qabsiisuu danda'a. Dabalataan Paakistaan ji'a bilaa keessaa dhukaasa dhaabuu guyyoota 15 ture sanaan milkeessuu isheef amanamummaa uummattee jirti. Garuu leencii Teheraan gaaffii kana akkamitti simatan? Hussein Malikiin osoo jeneraalichi Teheraan hin geenye dura sarara diimaa irra deebii addunyaatti labsee jira. Itti tattaaffii Paakistaanii dinqisiifannaa ni kabajna. Garuu mariin Ameerikaa wajjin godhamu kamiyyuu bu'uura lamarratti hundaa'uu qaba. Tokkoffaan abbaa biyyummaa Iraan guutummaatti kabajuu fi lammaffaan uggura dinagdee waraqaarraa qofa osoo hin taane qabatamaan kaasuudha. Kun Ameerikaadhaaf muddama ta'ee jira. Iraan bara 2015 waliigaltee nuukileeraa mallatteessite. Ameerikaan bara 2018 diiguu ishee hin irraanfanne. Kanaan booda waadaa sobaa hin fudhannu. Uggurri hundiin kaa'am, qarshiin keenya hundiin lakkifama. Ulaa Hormuzii fi teekinooloojii misaayilaa keenya irratti ammoo eenyumtuu nu ajajuu hin danda'u jechuun minjaalarra of tuulummaadhaan teessee jirti. Wanti biroo addunyaa dhiphisee ammoo walitti dhiyaachuu Iraanii fi Paakistaanii. Biyyoonni lamaan kanaan dura daangaa irratti wal dhabdee xixiqqoo qabu turan. Garuu waraana ba'aa giddugaleessaa kana keessatti madaalliin garagalee jira. Biyyoonni lamaan amma dhimma Afgaanistaan eegumsa daangaa fi daldala boba'aatiin harka wal qabachaa jiru. Jeneraal Aasiim Muniir Teheraan yeroo deemu dhimma Ameerikaa qofa osoo hin taane tokkummaa biyyoota ba'aa cimsa. Yoo Paakistaan kan nuukileera qabduu fi Iraan kan misaayila baalaastikii fi diroonota qabdu kun wal ta'an Israa'elii fi Ameerikaan ba'aa giddugaleessaa keessatti guutummaatti zoonii dhorkamaa keessa seenu. Walumaa galatti imalli Jeneraal Aasiim Muniir gara Teheraan waraqaa dhumaa Tiraamp minjaalarra kaa'edha. Yoo mariin kun fashalaa'e Ameerikaan filannoo waraanaa irra deebi'uu dandeessi. Garuu kasaaraa teekinooloojii ishee mudateen laamshoftee jirti. Iraan ammoo osoo ija hin libsatiin jeneraalota ishee waliin taatee ulaagaa ishee eeggachaa jirti. Samiin dippiloomaasii addunyaa inni yeroo hundaa kirkira siyaasaa ba'aa giddugaleessaatiin raafamu. Warra dambalii haaraa fi kanaan dura mudateen beeknee fageenya dachee ba'aa fagoorraa dhufeen guutummaatti raafamee jira. Biyya michuu Tarsiimowaa Ameerikaa taateen Koriyaa Kibbaarraa obomboleettii seena-qabeessa tokkotu dhufe. Pireezidaantiin Koriyaa Kibbaa Lii Jaayimiyong dhugaa dhooftuu fi sodaachisaa tokko addunyaatti labse. Muummichi ministeeraa Israa'el Biniyaamin Netanyahuun miila isaa dachee Si'ool irra kaa'ee battalumatti to'annoo seeraa jala oolaa ni hidhama. Madaallii dippiloomaasii dhiigaa diigamuu of tuulummaatti dhabii fi tarkaanfii seenaa garagalchuu kana ija xiinxalaatiin ilaallu. Waggoota 50 darban keessatti Koriyaan Kibbaa michuu qaqqaalii Ameerikaa utubaa kaambii dhiyaa fi biyya Eeshiyaa keessatti dinagdee fi teekinooloojiidhaan beekamtudha. Seenaa dippiloomaasii ishee keessatti isheen yeroo hundaa murtii Waashingtan dabarsiturraa fagaatteen beektu. Garuu har'a maaltu dhalate? Koriyaan Kibbaa maaliif Israa'elitti ishee Ameerikaan akka ija isheetti eegdu sanatti seefii ishee baafatte? Iccitiin isaa gochaa suukaneessaa Israa'el dhiyeenya kana galaana idil addunyaa irratti raawwatte keessa jira. Ho'iinsi dippiloomaasii kun kan eegale yeroo dooniiwwan gargaarsa namoomaa kanneen maqaa doonii cichoominaa jedhamuun beekaman galaana Meeditiraaniyaan irra qaxxaamuranii uummata Gazaa beelaanii fi madaaniif gargaarsa geessuuf deemanittidha. Dooniiwwan kunneen bishaan qaburus cinaa galaana idil addunyaa irraa osoo jiranii komaandoon galaana Israa'el rasaasaa fi humna waraanaatiin isaanitti bu'ee namoota nagaa 430 ol qabuun ukkaamse. Kanneen keessaa lammiileen Koriyaa Kibbaa keessattuu qabsaawaa mirga namoomaa beekamaa Kim Dong-iyuun humnaan qabamee achi buutee miila bakka Ruwaareeti. Israa'el ani seeraa idil addunyaatiin olitti uummata fedhee bishaan irraa qabuu nan danda'a jechuun of tuultus. Garuu dacheen Koriyaa faallaa ishee dhaabbattee jirti. Pireezidaantiin Koriyaa Kibbaa Lii Jaayimiyong namicha onnee sibiilaa qabuu fi mirga abbaa biyyummaa biyya isaatiif falmuudha. Inni mana maree ministeerota isaa walitti qabee ibsa onnee addunyaa dhiyaa dhiigsuu kenne. Gochaan Israa'el bishaan idil addunyaa irratti raawwatte kun eegumsa seeraa tokko illee hin qabu. Kuni daldala daangaa osoo hin taane
saamicha galaanaa fi ukkaamsa daangaa darbeedha jechuun iyyatiin Lii Jaamiyongam afaan dippiloomaasii laafaa sana gatuun ulee seeraa idil addunyaa mormaa Netanyahu irraa kaa'ee jira. Iccitiin inni guddaaneef Tiraamp dabalatee warra dhiyaa dhiphisee asitti dhufa. Pireezidaantiin biyyoonni Awurooppaa baay'een isaanii murtii ajajaa hidhaa mana murtii yakkaa idil addunyaa Netanyahu irratti baasee hojiirra oolchuuf qophii ta'uu isaanii ibsi. Itti dabaluun Koriyaan Kibbaas kabajaa abbaa biyyummaa ishee fi lammiilee ishee eeguuf dirqama qabdi. Kanaafuu sirni haqaa keenya murtii mana murtii yakkaa idil addunyaa kanaa hojiirra oolchuuf qophii xumuruu qaba jechuun ifatti ajaja dabarse. Kana jechuun yoo Netanyahuun xiyyaara isaa yaabbatee Siwuliin qubatee cancallii poolisii Koriyaa harka isaatti hidhama jechuudha. Tarkaanfii kanaa ija ji'oopolitiksiitiin xiinxalluun tokko dhabamuu haguuggii Ameerikaa. Kanaan dura Ameerikaan Israa'el diina seeraa miti jechuun biyyoota michoota ishee ta'an kan akka Koriyaa Kibbaa fi Jaappaan irratti dhiibbaa gootee harka isaanii qabdi turte. Garuu Koriyaan Kibbaa of dandeessee dhiibbaa Ameerikaa dhiisii ani lammii koo eeggachuun qaba jetti. Kuni gooftummaa Ameerikaa Eeshiyaa keessatti qabdu cabuu isaa agarsiisa. Lama kophaatti hafuu Israa'elidha. Netanyahuun addunyaa irratti iddoo itti baqatu dhabeera. Biyyoonni baha giddu galeessaa isa balaaleffatanii jiru. Awurooppaan ajaja hidhaa itti baasteetti. Ammoo Eeshiyaan ulaa itti cuftee jirti. Israa'el isheen biyya qulqulluu fakkeessuuf dhamaatu. Har'a akka biyya shororkeessuutti addunyaarraa dheessaa jirti. Walumaa galatti tarkaanfiin Koriyaa Kibbaa kun waraqaa dippiloomaasii qofa miti inni labsii sirna addunyaa haaraati. Biyyoonni kanaan dura ajajaa masaraa White House eegaa turan warra murtii ofii isaaniitiif of danda'anii dhaabbachaa jiru. Israa'el doonii gargaarsaa rukuttee gooftaa Meeditiraaniyaanii of fakkeessuuf yaaltus biyyi ishee dippiloomaasii addunyaa irratti guutummaatti hidhamuu ta'ee jira. Addunyaan amma Netanyahuun holqa Teelaaviv keessaa ba'uu sodaatee xiyyaara isaa kaasee biyya deemuu dhabee akkamitti akka hantuuta kiyyoo seentee ta'ee raafamu ija ajaa'ibsiifannaan hordofaa jirti. Dhugaan addunyaa qawwee caalaa seeraa fi haqaan diina jilbeenfachiisaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.